Attam jirtu maqaan koo Elsaabeet Namarraan jedhama. Ani hooggantuu HAS yookaan Holistic Array of Authentic Service jedhamuuti. Har'a isiniif dhiyeessuuf kanan as ba'ee dhimma barbaachisaa ta'ee waa'ee dimenshaa yookaan immoo dhukkuba yaada namaa adoochuu irratti haasa'uuf yommuu ta'u, boordii dullooma Minisootaa yookaan immoo Minnesota Board on Aging kan damee hawaasummaa fi tajaajila DHS jedhamu wajjin waliigaltee qabnurraan kan ka'edha. Dhukkubni yaada namaa adoochuu kuni yaadachuu dhabuu qofaa miti. Imaalaa maatiin miliyoonaan lakkaa'aman yeroo ammaa kana ittiin qabamanii kan keessa jiraachaa jiranidha. Yoo ati yookaan namni ati jaallattu dhukkuba kanaan qabamee jira yoo ta'e qophaa akka hin taane beeki. Akka waldaan Alzheimerii jedhutti lammiileen Ameerikaa miliyoona 7 ol kan ta'an yeroo ammaa kana dhukkuba Alzheimerii wajjin kan jiraatan yeroo ta'u, lakkoofsi kuni bara 2050tti dachaa 2tti dhiyaata jedhamee eegama. Dhukkubni yaada namaa adoochuu kuni haala guddachaa dhufeeni yaadachuu, yaaduu fi sochii guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa geggeessa. Haa ta'u iyyuu malee dhiibbaa inni qabu fooyyessuuf yookaan immoo bubbulchuu fi har'a tarkaanfiiwwan fudhatamuun danda'aman jiru. Argisiiftonni dhibee kanaa jalqaba irratti armaan gadi kan jiranidha. Hojiiwwan baramee yookaan amaleeffatame raawwachuun nama dhiba. Yeroo yookaan bakka ilaalchisee sirriitti beekuu nama dadhabsiisa. Meeshaalee yeroo baay'ee bakka hin taane kaa'u yookaan immoo lafa kaa'an irraanfatu. Miira yookaan amalatu jijjiirama mul'atu agarsiisa. Mallattoowwan kanaa ofii keessan irratti yookaan nama jaallattan irratti yoo mul'ate argitan sadarkaa jalqabaatti qorannoo yaala fayyaa barbaaduun faayidaa guddaa qabaachuu danda'a. Fayyinni sammuu sadarkaa jireenyaa hundaa keessatti barbaachisaadha. Kanaafis gochuun kan barbaachisu hirriba ga'aa fi qulqullina qabuu fi dursa kennuu. Dhiphina sammuu irratti qorannaa geggeessuudhaan to'achuun fayyaa sammuu daraan deeggaruu danda'a. Sochii qaama idilee yookaan eksersaayisii gochuu irratti bobba'u. Nyaata fayya qabeessa hordofuu. Sammuu hibboodhaan yookaan kitaaba dubbisuudhaan kakaasu. Walitti dhufeenya hawaasummaa eeguu akkanumas hiriyoota wajjin wal arguu qabaachuu. Kun hundi isaanii dalaga hubannoo sammuu eeguuf gumaacha kennuu danda'u. Gargaarsa barbaaduun guutummaatti wanta gaariidha. Yeroo baay'ee maqaballeessii fi odeeffannoo dogoggorsa namni dhuunfaa geggeessaniirraan kan ka'e deeggarsa barbaachisaa akka hin arganne nama gufachiisa. Kana dhiisanii namoota dhukkuba kana qabaniif kabaja agarsiisuu, hubachuu fi hubannoo uumuu, falmuu fi deeggarsa kennuu yookaan advocate gochuu, waliigalatti dhiibbaa gaarii hiikaa qabu uumuun hin danda'ama. Deeggarsi jira. Odeeffannoo fi hubannoo dabalataa yoo barbaaddanii fi www.hascares.com daawwadhaa. Yookaan immoo 651768492 yookaan 61275 bilbilaa. Dafanii tarkaanfii fudhachuun abdii fi deeggarsa kennuu akka danda'u yaadadhaa. Amma tarkaanfii fudhadhaa. Har'a haasa'uu fi haasofsiisuu jalqabaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa.